osoo deemu walgahii arraan tana irra jiran kana dhaggeeffadhaa waan ta'een isinitti hima. Walgahii arra irratti jiran kanarratti mootummaan Kolumbiyaadha si gale mootummaan Kolumbiyaadha maqaasaa eenjaniin subhanallah maal janii maqaasaa meen yaadichisa Gustavo jaanii na fakkaata Gustavo Petro waan akkana kan na fakkaata Gustavo Petro na fakkaata maqaansaa namni maqaansaa Gustavo Petro jedhamu kun muummicha ministeera gartee Kolumbiyaati inni isni gale wanta bulchaa Kolumbiyaati mootii Kolumbiyaa jecha bakka bu'aa Kolumbiyaati Kolumbiyaa irraa dhufe ol ka'eetuma dura bar waan biraan jennee bar gabaabdumatti wanni immoo baay'ee asumaanuu Ameerikaa keessatti argamaa beeki wanni kun Ameerikaa keessatti argamaa beeki bakki isaa gartee inni sila akka maantana dhaabbanni gamtooma Afriikaadhaa bar dhaabbanni gamtaa Afriikaadhaa Finfinnee keessatti argamaa miti akkasumatti Ameerikaa keessatti argama kun Los Angeles na fakkaataa bakki inni itti argamu Los Angeles walakkatti Ameerikaa walakkatti Gustavoon kun ol ka'eetuma duraan dursinee wanni jechuu barbaannu jeejane mootummaan Ameerikaadha eenyu maqaan isaa mootummaan Ameerikaa Donald Trump kun isatu wal tahee Israa'ilii wajjin ummata irratti duguggaa sanyii geggeessaa jira waan ta'eef akka seeraan gaafatamu ka barbaannu Trump mataa isaatii yaada jawu haase. Ande Netanyahu miti amma Netanyahu nageetteef Trump mataa isaa biyya isaa keessa jirtaa beekeeti. Namicha mootummaa addunyaadhaa namni durbar mootummaa Ameerikaa bara ijool fudhatee ilaalu bar dur ijool fudhatee ilaalu namni mootummaa Ameerikaa dirree baaseeti akkanaa jedhee dubbate. Khalas kaseeratti nu dhiyaachuu qaba jennee nuti yaannu isa mataa isaati waan jiru taakka lammaffaa mootummaa Israa'el hin jenneen inni guutumaa guututtu mootummaa naazii haarawaa jeen mootummaa naazii jechuun ammoo mootummaa Jarmaniidhaa ka duraan gartee Hitleriin hoogganamuu ture ka ummata Yahudaa lafarraa fixuudhaan gartee Holocaust baanan saniin komatamaa ture jecha mootummaa duguggaa sanyiitiin komatamaa jiru haarawaa je'eetiti mootummaa Israa'el kana kaasee dhukkeerraa kaasee san qofaa miti san bira gaddabree waan sanirra ulfaataa dubbate. Mana kana keessatti walitti qabamee wanni dalagamaa jiru tokkolleen akka hin jirree fi adeemsi mana san keessatti deemaa jiru akka waan tapha ijoollee wahii ta'e gartee. Akka gartee Ameerikaanis ifumaafuu dhumaatii uummata kanaati irratti harkaan irratti hirmaachaa jirtus hirmaannaa qofaa miti waa hedduu balleessaa jirtu san bira kuteeti. Humni ammaan tana jiru si galee New York Los Angeles New York bakka toon. Humni ammaan tana biyya addunyaadhaa tana bulchaa jiru inni baanan kun humni inni dhaa addunyaa tana bulchaa jiru keessaafu neetollee kaasee dubbate inni humna gartee jarri gurmaawanii walitti bahanii gurmaawanii ijaaran kana jecha. Humni kun humna nageenya addunyaa eeguuf osoo hin taane waan biraatiif uumame jeetuma nuti gabaabdumatti duguggaa ummata Falastiin warri didaa jiru duguggaa ummata Gazzaa warri didaa jiru waltaanee humna if dandeeyse humna waan kana ittisuu dandeeysu jaaruu qabna waan jedhu yaada kaase. Yaani addunyaan fagaatte jecha bakka nuti jiru sanirraa addunyaan fagaatte duraan nuti waraana hadhaabanii qofatti jirraame akkas qofatti deemaan jirtu addunyaan amma kasanirra ajaa'ibaa ta'e isinii hima dhaggeeffadhaa amma kasanirra hamaa ta'e isinii hima.